Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Keelloo Miidiyaa irraa odeeffannoo irraa harkaa qabnu kunooti. Waboon bulchiinsa mootummaa ce'umsaa jalatti daangaa Oromiyaa akka tiksu haala mijeessaa jedhamuun ABO fi KFO'tti imaanaan laatamus waboon yaadicha fudhatama dhabsiise. Adda bilisummaa Oromoo fi KFO gidduu jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa marii torban darbee Finfinneetti gaggeesseen rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru furuuf mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa akka hundaan walii galuu ibsan. Jilli paartilee siyaasaa lameen dabalatee jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa of keessaa hammate kun rakkoolee siyaasaa fi waraanaa Oromiyaa keessa jiruu fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduuf guraandhala 19/22 bara 2025 marii bal'aa taasiseera. Walga'ii kana irratti paartilee lamaan alatti jila waajjira qabaa abbootii gadaa Oromiyaa, jila jaarrolee biyyaalessa Oromiyaa, jila waldaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa, jila yaa'ii gaanyaa Harooressaa dabalatee jiloota hawaasaa Oromoo 16 irratti hirmaataniiru. Hirmaattonni walga'ichaa marii taasisan booda ibsa baasaniin waraanni Oromiyaa keessa jiru dhaabatee nagaan akka bu'uu fi nageenyi uummataa haala amansiisaa ta'een akka itti tikfamuu qabu waliigaluun dhimma kana ABO fi KFO'n dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hunda akka raawwatan amaanaan itti kennamu ibsame. Dabalataan rakkoo siyaasaa fi bulchiinsaa Oromiyaa keessa jira jedhaniif furmaata kennuuf uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammate ABO fi KFO'n akka hundeessan waliigalamuu ibsan. Mootummaa ce'umsaa jedhan kana keessatti ammoo yeroo ammaa mootummaa waliin walitti bu'iinsa irraa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u haala barbaachisaa ta'e paartileen lamaan akka qindeessan itti gaafatamummaa fudhachuu eerameera. Rakkoo magaalaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa furuu ilaalchisee magaalaan Finfinnee seenaanis ta'ee seeraan qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate guutummaatti amanuun magaalaan kun itti waamamni ishee akka mootummaa Oromiyaatiif taatu ABO fi KFO'n itti gaafatamummaaf itti fudhatanii akka mirkaneessan waliigalamuu ibsan. Kana malees dhimma Walloo, Dirree Daawwaa, Matakkal, Moyyaalee, Madda Walaabuu fi kan kana fakkaatan dabalatee daangaaleen Oromiyaa karaa adda addaatiin irraa ciccitanii mootummaa naannolee adda addaa Oromiyaa daangessan keessatti hafan seera addunyaa fi seera biyyi qabdu irratti hundaa'uun akka Oromiyaa keessatti dacha'an taasisuuf itti gaafatamummaaf itti fudhachuu ibsan. Gama biraatiin sirni gadaa yookaan siinqee hundee tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa dinagdee hawaasummaa aadaa fi nageenya Oromiyaatiif qabaachaa ture sirriitti hubachuun gadi fageenyaan qoratamee uummata wajjin marii bal'aan taasifamee haaromsi jaarraa keessa jirru wajjin wal madaalutti taasifamee sirna Oromoon ittiin bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasifamu waliigaluu isaanii himaniiru. Marii kana irratti qaamni mootummaa kan hin hirmaanne yoo ta'u ibsa jila kanaa ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee federaalaa waan jiran hin qabu. Dabalataanis waliigaltee marii koraa waliinii kana irratti maqaan isaa qacaqasame jaarmiyaan hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo irra deddeebiin marii kana akka hin deeggarre ibseera. Oduu keenya itti aanuun ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaan waraana Somaaliyaa Meejor Jeneraal Adowaa Yuusuf Raagee waraanni Itoophiyaa ergama haaraa gamtaa Afrikaa keessa akka qooda fudhatu waliigaluun ibsame. Kun erga dureewwan biyyoota lamaan torban dura magaalaa Finfinneetti mari'atanii kallattii ka'anii booda marii Moqaadishuutti taasifameen akka ta'e ibsi ba'e mul'isa. Xumura torban darbee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gara Moqaadishuu yeroo imalan hoogganaan tika Itoophiyaa Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi aangaa'onni kaan waliin turan. Waliigalteen kun hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa waggaa tokkoof erga muddama jabaa seenee waliigaltee raawwatan booda haala gaariirra akka jiru agarsiistu ta'a jedhameera. Ajajoonni waraanaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa haala nageenya Somaaliyaa fi naannichaa mareechuu ibsi ba'e mul'isa. Akkasumas gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun akka barbaachisu jala sararanii mari'achuutu ibsame. Ajajooti lamaan qooda raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa keessaa qabu mari'achuun ergama gamtaan Afrikaa keessatti akka hirmaatu waliigaluu ibsi ba'e mul'isa. Biyyoonni lamaan jaarsummaa Turkiin erga nagaa buusanii booda jilli ministeera ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammadiin durfamu Moqaadishoo daawwatee ture. Yeroos biyyoonni lamaan ergama haaraa gamtaa Afrikaa Majji 1 bara 2025 eegale irratti waltumsuuf waliigaluu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsee ture. Eegasii jilli Somaaliyaa Itoophiyaa daawwatuun ala waamichaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammadiif Finfinneetti imalanii mari'ataniiru. Eegasiis yeroo yaa'ii gamtaa Afrikaa tibbanaa mari'achuu isaaniitu gabaafame. Akkasumas humna Itoophiyaa waliigalteen gamtaa Afrikaan ala
Somaaliyaa jiru ajajoonni lamaan akkaataa loltuun biyya tokkoo biyya biraa dhaqee tajaajilu irratti waliigaluun isaanii ibsameera. Itoophiyaan gamtaa Afrikaan ala waliigaltee biyyoota lamaan Somaaliyaatti loltoota bobbaasti qabdi. Waliigalteen humni biyya tokkoo isa kaanitti tajaajila jedhu waliigalte biyyoota lamaaniin raawwate ilaallata. Ajajoonni lamaan Al-Shabaab loluuf sochii taasifamaa jiru cimsuu fi shororkeessummaa loluufis waliigaluu ibsaniiru. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand waliin mallatteessitee wal qabatee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama jabaa seenanii turani. Xiinxaltoonni nageenyaa haalichi walitti bu'iinsatti qajeeluu mala jedhanis yaaddoo ibsaa turaniiru. Soomaaliyaan kun birmadummaa keenya labsan jechuun mormitee ambaasaaddara Itoophiyaas ariitee hariiroon dippiloomaasiis citee ture. Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaas ergama haaraa keessa akka hin seenne murteessuun dhagaamee ture. Gama kaaniin Masiriin affeeramuun ishee Itoophiyaa gammachuu dhowweera. Eegasii booda jaarsummaa Turkiin kan biyyoota lamaaniifuu michuu taateen waliigalteerra ga'ame. Qabxiilee itti waliigalan keessaa tokko Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa akka kabajju, Soomaaliyaanis oolmaa waraana Itoophiyaaf gatii kennuuf waliigalteetti. Eega waliigalteetii torban darbee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan marii teeknikaa marsaa jalqabaa Turkii magaalaa Ankaaraatti gaggeessaniiru. Odeessa itti aanuun Somaalilaand baqattoota Itoophiyaa sanada seera qabeessa hin qabne baasuu jalqabde. Somaaliyaa keessatti bulchiinsi Puuntilaand lammiilee Itoophiyaa 1,000 ol magaalota Gaaroo'ee fi Bosaasoo irraa baase torban muraasa booda poolisiin bulchiinsa Somaalilaand baqattoota Itoophiyaa waraqaa seera qabeessa hin qabne ari'uuf duula jalqabeera. Konkolaattonni poolisii kaleessa ganama naannoo gabaa magaalaa Hargeysaatti sakatta'uun lammiilee Itoophiyaa seeraan ala Somaalilaand keessa jiran to'annoo jala oolchaa jiraachuun mul'achuu hiiraan gabaaseera. Lammiileen Itoophiyaa hedduun waraqaa baqattootaa, viizaa yookaan ayyama hojii qabatanii Somaalilaand keessa akka jiraatan ta'us waggaa waggaan kanneen lakkoofsi isaanii guddaa ta'e seeraan ala naannicha seenaa jiraachuu aangaa'onni dubbatan. Aangaa'onni Somaalilaand tattaaffii baqattoota baasuu yeroo dhiyootti godhame irratti yaada ifatti hin kennine. Baqattoonni kunneen hedduun isaanii sabaan Oromoo yoo ta'an hojii galii xiqqaa argamsiisan kan akka konkolaataa dhiquu irratti kabobba'an ta'uu gabaasichi ibseera. Naannoo Somaaliyaa akka taate Puuntilaand keessattis aangaa'onni yaaddoo nageenyaa kaasuun baqattoota sanada seera qabeessa hin qabne irratti tarkaanfii fudhatan cimsuu isaanii gabaafame. Aangaa'onni lammiileen biyya alaa tokko tokko garee shororkeessaa ISIS waliin hidhata qabu jechuun himatu. Oduu keenya itti aanuun Israa'el haleellaa qilleensaa Beeruut irratti raawwatteen nama ganna 64 ajjeesuu ishee erga ibsiteen booda Hizbollaan hoogganaa isaa Sheek Hasan Nasrallaa ajjeefamuu mirkaneesse. Hoogganaa sochii hidhattootaa Islaamummaa Shi'aa Libaanos ka turan Nasrallaan namoota baha giddu galeessaa keessatti beekamaa fi dhiibbaa olaanaa qaban keessaa isaan tokko turan. Nasrallaa ajjeefamuu isaatiin duras sababii Israa'el na ajjeesti jedhanii sodaataniif waggootaaf uummata duratti mul'anni ture jedha gabaasni arganne. Ammas guyyaa Sanbataa waraanni Israa'el haleellaa magaalaa guddoo Libaanos Beeruut irratti raawwateen Nasrallaa ajjeesuu isaa ibse. Nasrallaa nama jabaa ta'ee fi Iraan waliin walitti dhufeenya dhuunfaa cimaa akka qaban yoo ta'u, Hizbollaa gara humnaa siyaasaa fi waraana sadarkaa irraa irratti argamutti jijjiiruuf gahee olaanaa akka taphate ture. Deeggartoota garee kanaa biratti kabaja guddaa akka qabus himama. Hizbollaan hoogganaa Nasrallaa jalatti loltoota garee hidhattoota Filisxeem ka ta'e Hamaas akkasumas milishoota Iraaqii fi Yaman keessa jiran leenjisuuf ka gargaare yoo ta'u, Israa'el irratti fayyadamuufis misaayilaa fi rookeettii Iraan irraa argateera. Hizbollaa milishaa Israa'el Libaanos dhuunfatan loluuf hundeeffame irraa gara humna waraanaa kan waraanaan Libaanos caalaa cimaa ta'e ka siyaasa Libaanos keessatti aangoo olaanaa qabu ka tajaajiloota fayyaa, barnootaa fi hawaasummaa guddaa kennuu fi qaama ijoo deeggartuu isaa Iraan keessatti qajeelchee olaantummaa naannoof sochoosutti jijjiiran. Hasan Nasrallaan bara 1960 ka dhalate yoo ta'u, baha Beeruut naannoo Boorjaa Amawd jedhamutti ka guddatedha. Abbaan isaanii Abdulkaariim suuqii ataakiltii xiqqaa daldalaa akka ture madda oduu kanaa ibsa. Ijoollee abbaan isaanii godhatan keessaa 9 keessaa nama hangafaa ta'uu isaa gabaafameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra farkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenya biroo waliin turtii gaarii.